الله 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 ችግር በስቶ እንኳን ቢጨንቀኝ አላህ wanni takka wanni irratti hin jiru waan dabalamaa deemu malee milginnaat galee inoo seefu maal taate waan dabalamaa deemu malee haya okay shi jaarsan teetan erga fuute waggaa meeqa waliin jirtu yookaan erga nikaa godhatte waggaa afur waggaa afur ilmoo irraa dhalte irraa dhale daa'ima irraa dhalchiteerta jechuudha daa'imni amma eessa si fayyadamoo gara biyyaa gali daa'imni egaa biyya galee waggaa takka hin geenye galee garuu waggaa afur kana keessatti daa'ima meeqa argattan waggaa afran kana keessatti naayisii walitti dhufneetiin waggaa takka wajjin teenyee qabamee biraa kute yeroo tana isilillee hin dalle eegan biyyarraa amma tokko maal biyya taa'ee as deebi'ee eegana booda jechuudha. Waggaa takka waliin seennee qomaa lafa hin buufne. Egaa namni kommatti dhala namni akkanuma buusa. Jechuun ati waggaa tokko waliin teettee kan waa lafa hin buufne qunnaa isiiti jalaan cita moo kan keeti jalaan cita. Dhaggeeffatu haadha baatee siif hirma qunnaa fi kana keessa jirti dubbiini. Ati makkiin siin jeeti nam tokko amma jaarsa tokko misaalaaf yoo kan keessa wal dhuftan haalee akkuma wal dhuftan garuu gaammaridha wal mari'attaniituma dhaluu feetanis ni dhaltanii dhaluu baaduu baattanis ni dhiistanii yeroo saniif akkuma wal dhuftaniin hin dhaltanii beekadhu. Saniifuu waggaa takka wajjin jiran waggaa takka wajjin teenye biyya kuteen illee waggaa takka taa'ee deebi'ee eegaan as deebi'ee irraa dhalee ilmoo diyyallee ergedee naasin nagaa wajjin jirra. Dhiifama waliin waggaa tokko waliin jiraattanii waggaa tokko erga waliin jiraattanii isin kun lamaan wal bira bultanii moo wal bira hin bulle yookaan wal bira akka jaarsaa jaartii waliin ciiftanii kaatan ta'e jidduu keessanitti aaksidantii wanni jedhamu wayii akkamitti uumamuu dhabe. خير إن شاء الله ولي ربي كيس ما تفضل سانجا نمني يرو أكاي ولد دفنان يرو سنت سامان تنا وان تنا نازين كهرباء معلومات No, أنا كاسي كافتا جرو كار ما لبيتا. أيه. وقعت أكو وجين ترى جت. Hoggaa tokkicha kana mana tokko keessa waliin jirraare na isin akka wani kaa wal godhanne wal bira waati kishuma teenye yeroo saniif wanni gartee waa qabaatanis waan hin jirreef waggaa isa wajjin teenye ani bakka dalagaa deema. Achirraa biraa qabamee kutee jechuudha. Achirraa biraa qabamee kuteen. Waggaa tokko wajji jiraattanii mana tokko keessa jiraattanii akka jaarsaa jaartiitti ni ka halaala walirraa qabdanii atiin kun jechuudha. Isii kana kallattii kamiin waliin jiraataa turte fakkeenyaaf wanni waan kana si gaafadhuu fi shamarran hedduutu iyyuu aaksidantii keessa galaniitiin ilmoo abbaa hin qabne kan dhalaaran jiranii karoora malee yookaan wannoo malee ilmoo kan dhalaaran jiranii kanaaf sirraa barumsaa fudhatanii waggaa tokko sana jaartii tantee tan akkamitti waliin turte akkamitti aaksidantii yookaan ammoo manufacture wanni jedhamu jidduu keessanitti akkamitti uumamuu dhabe. Ya sanka yooni fi gartee bakka takka ka jiraanu taate wanni sankaan immoo uumamu yooni fi immoo jechuun ka akka walitti dhufnanii wal bira teenye yeroo gartee wanni uumamaa san hin jirre anillee bira jiraadhee biraa deeme wanni san uumamuu hin danda'u mala yoon immoo ka bira jiraadhu taate yeroo sanitti ka uumamuu danda'u taasa sii galee. Ati qoyi uumamuu danda'u ka jettu kun jechuudha. Uumamuu danda'a uumamuu hin danda'u ka jettu silaa jaarsaa jaartii deega wal bira jiraatanii emotional ta'anii miira keessa galanii. Akkamitti wanni kun aaksidantii kun jidduu keessanitti akkamitti uumamuu dhabe mala maal fayyadamta walumaa galatti gaafiin kee perfect ta'ee siif gala dhayyaadha mala maal fayyadamtan malli atii fi siin fayyadamaa turtan sun maal namoota birootiifis gatii barumsa ta'uu jechuudha. Gaafuma kana darbichaan qophootee seente
Gaafii akkanaa tana bichaa osoo hin taane jechuudha. Gaafii akkanaa tana bichaa osoo hin ta'ini amma obboleettiin tiyyatun tasigala jirtu tun abbaa manaatiin waliin jiraatanii isiin garuu isa bira hin deemu isa bira hin dhaqu jetteetini isarraa fagaattee jiraatti. Maaliif yoo jettee wanni isarraa fagaattee jiraatti? Ika baatan taate bakka feetattutti dha jiru. Isaafis jiddullee yoo jaalalti jiraatte ko. Kamiin fiddan kan? Kara gaafii kennaatitti itti fuufa. Anamma ati wanni gaafii kana bal'inaan keessa gadi fagaadhee si gaafataa jiruufi ati haadha mana tattee tana mala maal jedhamu fayyadamtee saayinsii maal jedhamu fayyadamtee haadha mana tattee tan odoo aksidantiin tokko jidduu keessanitti hin uumamin waliin turte. Gaafiin kan kun. Ati Hamzaa kana akkamitti wajjin waan ni ta'uu dandeessa? Ani Hamzaan takkaa walitti dabalamnee hin beeknu ani Hamzaan. Halaala jirraa erga bira dhufe illee amma naannoo ji'a takkaati. Oma fedha iyyoo osoo ta'e aniif inni walitti hin dabalamne jechuudha. Walirraa fageenya guddaa gidduu fidna jira. Haaya. Dicita mo kunna si dicita na lagi kunna cita miti jette erga kunna cita tane mala ma jedhamu fayyadamte dini sadaka kana jette wanta kan diga badu kunnan kun mali an kunnan kun nan gelle kunnan kun ko en safarani mo mali kunnan kun khani bi udirra fa en safarani bi kan ha ta ubarana mo wal magalat tisbarsi gafade bar onni kuni ayaga haadha manaa tante taate laayifii waliin dabarsan jira waliin gammadu walitti gammadu ati akkamitti waliin uumamu dhabe sama daa'imni kun mee maal godhuuf sadarkaa kanatti alala dhaya taa'e maal jettaati Easy bakka amma bira kuti gee waan akkana kana haasawuun fedha. Namni bar boraafatee barfa goolleen fuudhu achuma harka kaayeetiin achuma gafuu qaba. Namni fagoollee deemee bitallee ni madaabara namni boraafatee jiru. Hamzaa bira kutteeti gara waa hedduu si gaafannaati calcii taphadhu. Thank you. Ati waan fedhan gaafachuu dandeetta bar gaafii kan koo qofa deebisi malee. Gaafii si deebisee bar asumaa fi asiin jijjiirta malee gaafii si deebisee din asumaa fi asiin waan nan sila agartee haasawuu narraa ishee mifa waan nan haasawuu gartee qaanfadhu faana gaafata anniin qaam. Uumame tokko hin jiru jedha. Haya. Akka taa'ee danda'a baane daawud ibsaa nama 12 waliin summii nyaatee hafe jedhanii kan summii san nyaachisee isa ta'uun oolu jedha. Wanni kun yookaan qunnaa isaa diccitaa yookaan qunnaa isii diccituudha. Waggaa tokko waliin taa'ee akkamiin waa uumamuu dhabanii gaafii kan kootii kun jechuudha. Gaafii kiyya deebisuu qaba malee gara allafa gara galee quraana biraa maaltu isa qaraasise. Bal. برفقاتي بيك يلفون شوقي كوفا فانا ورفو مدلالي قرساني قالوا دفي بكتي هفي أرغم يا رام مدينة جالتو كتما سيتو جالي